Olle oltanii hordoftoota fuula FB falmataa butaa alaamanii namaa isaan xiqqaa guddaan jaarsaaf jaartiin biyya keessaaf biyya alaateettanii yeroo kamiyyuu fuula FB falmataa butaa hordottanii yaada keessan nu biraan ga'aa deemaa jirtan alaamanii namaa isaan xiqqaa guddaan jaarsaaf jaartiin gujii goroo sin godhu goree sin nageessuu ragaa sin godhu waan turee sin fullaas adoolaa wayyuu sin godhu ilmaan talaa namaa sa'an isiniin jenna jechuudha gujiin jila qabaa jila dansittii qabaa haga dhumaatti deemaa jira waan gara garaatti jira guyyaa tokko nu hafa guyyaa tokkoon duuba harmuu fi gara duuba robaleen immoo gara duraati sirna gadaa keessatti robaleen fudhatuuf waa isaa cadhisee ta'ee eegataa jira addee kanatti immoo odeeffannoowwan gaggabaaboo wanni nuti simbiraan geenu tokko jira odeeffannoo kee gaggabaabaa inni guddaan immoo guyyaa hadhaa akkaataa gujiititti gujiin booji'amaa gujii keessa jiru hin tuqu garuu waqaasisa kana jechuun sirna gadaa kuni diimokiraasii baabilii gujii jechuudha qaalii waaqaa keessa namni baabilii maal baabilii gujii jechuudha sirna gadaa gujii jechuun kun baabilii matsaaf quddusii kana dura deeytanii dubbichanii wanni marti gujumarraa jechuu barbaadeeti kanaafuu booji'amaa gujii keessaa ka jennu sabab sallammii gujii keessa jirtu booji'ama umaan godhanullee garuu waggaa takkatti dhuttutan waggaa 8 keessa jila guddittii tana kabajuu qabna amma addee tokko poostera tokko didikkaa waa wayii akkana tokkone santimeetira 90 laxafanuu dhagaa jira wanni akkasiisun waggaa 8 hadhaati jabaadha eegadha siniin jenna odeeffannoo kiyya guyyaa hadhaati inni itti aanu immoo odeeffannoo kiyya itti aanu waajjiraalee mootummaa ta'e moo iddee kamillee ta'e silmii bobaa jalaa eegadha amma silmii bobaa jalaa dhagaa jirra jechuudha gujii abbaan fedhellee gadi qabu waan gujii gurraacha ol qabeera kamee bokko ka garba aanno dhagitaneerta mee bokko akkasiin dho'atu oromoon gara shawaan hanne arsiin hanne Oromoo wani jedhan hani lafa san ciisanii jechuudha keessattuu dhufanii barataa jiranii nootu tokkoon poostii keenarra laaltaneertan ta'e kanaafuu ijoolleen ta'e gujii Oromoo marti guyyaa hadhaarraa kaasee wanni nuti godhuu qabnu maani guyyaa hadhaarraa kaasee maganne wanna isinitti himadhu full Facebookiin kamiyyuu miidiyaan kamiyyuu sirriitti lafa qabatee maan ta'uu qaba waan gujii kana faarsuu qaba waggaa sababii isaa isi mucaan kun gujii jajee maaloonaan hin jedhina waggaa 8 keessa yeroo takkatu democracy system ka jedhan kun gujii irraa ka'e waan ta'eef waan kanaaf siniin jedha akkuma warri alaasu am asii fudhatee ka'eera amma irra deddeebanii namni gumii bokkoo dhaqee laaleeru waan baay'ee lallabataneerani lallabata kana ammoo waan baay'ee jira warri dhageettaneertan hin jira wanni dubbataneera waa hedduu waan kana ammoo bira dhaabannee nuti maan godhuu qabna akkan deebisuu qabna ka jedhu kana jabaatuu qabna boojantoota gujii keessa jirtan ka gujooma fitta gujiin nama hin jibbu gujii adaadaa waaqaati gujii miti nama waaqa fitta anfatee dadeefi miti buutii kabaja qaba dhuufaa gurraachaa kabaja qaba inde soddaan tola bofaa buutii wani jedhan ufumaanii kanaafu amma yeroo dhaggu waa keessa dhagga jira silmii gujii jibbitu keessa dhagga jira tana jilaan duubatti deena waan ta'eef kanaafu addee jirtanutti jila gujii jabeessinee haa qabannu warroota miti mootummaalee teetane akka seer jedhu mootummaan tokko ka aadaaf safuu uummata kabajeedha ulfaadha wayyamaa kabajaneertanii hojjettoota mootummaa kamiyyuu achi jiranii gujiilee ka ta'ani gujiilee kan ta'in Oromoo marti iddoo garagaraatti iyyuu dhufaneeran waaqa gujii gurraachaatiin fuula FB falmataa butaate asin galateen fadhaa tanuma sin jechuu barbaadeera foolee wayiiti jira foolee dansitti foolee akka malee uddootu gadaroo balee keessa seensuma keessa waa waa'ee dhageera ilmi dargaggeessaa maratatti hin jiru dhugaadha marata kan maranne asitti malee iddoo biraa yeroo deemnu maran waan gujii kuma beessisuu deemu akka falmataa butaatti gaafa godina booranaa dhaqu waan gujii waatii albaatii takkatti hamburu qabadhee deemu kana jechuun akka dansaa jira maratiin jira akka gaarii uleen durii deeyteetti gula darree wanni baay'ee jira jechuun baay'een waan ulee durii tajennu kun osiitan ulee durii tana namni baay'ee qabatee deemee ollaa sanii mul'ata jira hordoftoota fuula FB falmataa butaa gadi buunee immoo hojii gujii gurraachaa hojjechuun dirqama kenna walii galaati dirqama kenna ifi kabachisiisuunis akkana mul'isu an akka malee natti tole miidiyaa Itoophiyaa keessa jirtan kaalaalee ulfaadha wayyama keessattuu miidiyaa OBS hagammaatti OBN lakasan faanaal ETV miidiyaan keessa hundi keessa hadi keessaneele bilichi gootaneele dabarsita ulfaadha haga sanuu nu beessisuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna ijoolleen gujii immoo miidiyaa biraan barbaadina Facebook jechuun public irra godhadha warri public godhati seenaa public jechuun warri biyya alaa jiru ta'ee isin da'ataa jechuudha kana jabaannee godhatu qabna abbootiin teenna gadaa ta dura harmuufa keessa turani gagammadaniiranii walillee sarbicha dhiitaa turreerraa akka hosee nutti tolaneeranii waaqa gujii gurraachaa isaan jalaan nu bulchuu waan kamiyyuu nuti waan dhanneen qabnu odeeffannoon kiyya kabiraa waan isin hin jedhu hadharraa kaasa nanni marti guyyaa baruu dansicha isaa qabna
guyyaa tokkicha kana akka hosee goone haa jilinnu haa bareechinu haa waliin nyaannu haa waliin unnu siniin jenna ogeessa kaameraa kiyya Oromiyaan Oromoot gulaalaa waaqa addaan nuun baasini borummoo waarii wadhaggina awwaan biraa siniin jedhu akkamalee sin jaaladhaa silmiin gujii gamtan nurraa dhaabadhaa.